Dargaggeessa ofii da'oo hin qabne garuummoo simbirrootaaf da'oo ta'e. Abbaa simbirroo Naayiroobii Naayiroobii Birdman jedhamuun dargaggeessa daandiiwwan magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii da'oo godhatee simbirrootaaf ammoo da'oo ta'uuf kanneen beektu laata. Roojers Oluu Magotaa jedhama. Dargaggeessa ganna 27 kun guyyaa guyyaan magaalaa keessa oliif gadi deemuun simbirroota miidhaman barbaaduun kunuunsa. Sababa kanaan abbaa simbirroo Naayiroobii kunuunsa simbirroota Keeniyaa da'oo hin qabne jedhamuun beekame. Simbirroonni kunneen akkuma waan kunuunsa inni isaaniif taasisuu fi jaalala inni isaaniif qabu beekanii mataa fi saggoo isaarra taa'uun midhaan dheedhii sooratu. Haga isaan gara bosonaatti deebi'anitti da'oo dhabeessa da'oo ta'eef waliin turu. Simbirroonni tokko tokko isa dhiisanii deemuuf fedhii akka hin qabne kan ibsame yoo ta'u, innis waan argate hundaa simbirroota kanaaf qoodee yeroo isaa faana dabarsuutti akka gammadu ibseera. Nama caalaa waan itti hiriyoomaniif bakka guddaas qabaafi. Hiriyyummaan Magotaa fi simbirrootaa kun bara faranjootaa darbee 2025 gara jalqabaa eegalame. Namoonni magaalaa Naayiroobiitti isa marsanii yoo mul'atan illee simbirroonni kunneen hin saalfatanii mataa fi gateettii isaa irra qubatanii waliin taphatu. Waca isaanii miidhagaadhaan gurra isaatti hasaasu. Magotaan waggoota 5 darban keessatti guyyuu gara paarkii biyyaalessaa Naakuruu dhaquun simbirroota akka Flaamingoo, Stoorkis, Kaayitii gurraachaa fi kanneen biroo daawwachuun akka isa gammachiisus dubbata. Guyyaa tokko simbirroonni Kaayitii miidhamtee dhiyeenyatti mul'attu gargaarsa isaa waan barbaadde itti fakkaate. Waan inni gochuufii danda'u hambaa nyaataa namoonni kennaniif qooduufii ture. Simbirroon miidhamtee turte bayyaanachuu ishees arge. Baay'ees gammade. Maqaa simbirroo kanaa Joonsan jechuun moggaasuun bakka deeme hundaatti wal biraa hin dhabamanii. Kanumaan simbirroo kanaa wajjin hiriyoomanii. Simbirrootni amanamummaa Magotaa Joonsan irraa hubatan simbirroota miidhaman biroo gara isaa fiduus eegalanii. Namni simbira waliin isa argee simbirroota biroo gara isaa fiduus eegale. Leenjii fi barnoota kunuunsa bineensotaa tokko malee simbirroota kunuunsuus itti fufe. Yoo dhibaman wal'aanee fayyisuun gara bosona keessaa dhufanittis deebisa. Kan akka Joonsan ammoo tasuma irraa adda bahuun hin feenee fi oltee bultee isaanii daandiiwwan Naayiroobii irraa Magotaa waliin taasifatanis jiru. Namoonni simbirroota waliin na argan waanan humna addaa yookiin raajii wayii fayyadamee gara kootti waamus itti fakkaata jedhee dubbate. Ta'us ga'een koo gargaaruu kunuunsuu fi yeroo fayyaa ammoo gara bosonaatti deebisuudha jedheera. Dargaggeessi da'oo dhabeessi Naayiroobii kun hanga ammaatti gosa simbirrootaa 20 ol bayyaanachiisee gara da'oo isaaniitti deebisuu kan gabaase Oodiit Seentiraal gargaaruuf garaa gaarii malee qabeenya qabaachuu qofti gahaa akka hin taane hubachiiseera. Kunuunsi inni naannoo fi simbirrootaaf gochaa jiru kunis miidiyaa hawaasummaa garaa garaa irratti qoodamaa akka jirus ibsameera. Kun egaa waan ajaa'ibaa fi nama dinqisiisudha. Namni akkaataa kanaan simbirroo kunuunsee akka kanatti jiraachisu kun waan ajaa'ibaa jedhamuun odeeffamaa jira. Kun Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaan waan haaraa odeessaalee garaa garaa qabatee waan isiniif dhufuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa.